maxoo nama jechuudha. Finnisa qaba malee fuulli kan ko'anii nyaata hojjedhuuf gubateera. Hin gubanne. Shamarran meeqaan dhufuu Saudii keessaan qotta. Shamarran meeqaan dhufuu Saudiirra. Viizaan hin beektu. Namni kamuu viizaa yeroo ba'u viizaa Saudii, viizaa Itoophiyaa, viizaa maarra hin jiru. Viizaan gatiin tokko. Keessis tokkuma jechuudha. Isinii gala. Biyya hin galiina sa'aatii kana faayidaan qabu biyya hin galiina shamarran haala mijeeffadhaati. Yoo inas deebi'uuf haala mijeeffadhaa yookaan immoo jechuudha aayidii hojjechiifadhaati biyya galaa deebi'u malee callistanii biyya hin galiina. Lubbuu biyya kam ergitaa? Biyya kam ergitaa? Bahreenii fi kan hin ergu Dubaay jechuudha. Bahreenii fi Dubaay. Kaabii jabaadhaa ka gaayis kuma shan ga'uu geessaniittu galatoomaan qophiliinkii immoo 500 illee gaa jabaadhaatu. Kan garaagaraatu beeka ka jettu lakkoofsamaa barreessitame. Ka garaagaraatu beeka dhugaadha garuu lakkoofsamaa barreessite. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan immoo jechuudha nagalchimee. Qophiliinkii godhaati isin hin galcha. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan immoo yeroo maammadoonii isin hin barbaadu yookiin immoo birrii keessa nyaatee minaamin ta'ee isin hin barbaadu dheeni maaliif ajjeestu? Mucattii wayii kaleessa Saa'uudirraa mucaan akkana bareedduu akkana taphattuuf ajjeesteedha maara sababii dhiiraa fi minaamin ijaaru. Maaltu si ajjeesiisaa beektiti? Har'a jechuudha nam tokko zeeroo irra jirta taanaan dhugaa rabbiin amani kaayyoo qabda taanaani. Har'a zeeroo irra yoo jiraatte qabeenya kee ganamtee kaadamtee waa hundumaan zeeroo taatanii yoo jiraattan yoo gadi jettee hojjetatte yoo obsa qabaatte yoo rabbii kan kee kadhatte jechuudha zeeroo irraa kaatee miiliyoonera ta'uu dandeessa jechuudha. Wanta of nama ajjeesu sun maali meeqa dhabuudha bargaafuuf ajjeeste asitti sin gubatta asitti amma already hundi keenya cinqii garaagaraa dabarsinee irra ta'uu danda'a keessa jirra ta'uu danda'a ammas gaafa alxee lubbuu keessan baastanis immoo akkasuma gubata lammaffaa takka arangalfatoodhaan namni of ajjeesee namni lubbuu isaatti murteesse arangalfii hin qabu. Kanaafuu maaltu sin ajjeesisiisa? Dadhabde cinqama harta taanaani galii biyya abbaa kee mana haadha keetti galii yoo mana qabdu yoo ofii kan kee mana ijaarratti manni kee ganame yoo waa hunduma dhabde yoo galii xaara galfadhu maaf of ajjeestu biyya namaatti? Maa barbaachise? Lakkoofsa bilbilaa naaf ergee karaa waasappii si dubbisaa. Mataan haa dhaabbatu of ajjeesuu miti dhiisuu. Maalin beekaan dhugaa? Inni yoo tarra of ajjeeste si amma chaacha'ee borgar biraatti. Yoo ati garuu cimtuu taatee hamma geessu yoo dhaabbatteetti agarsiiste isaan ofii isaa akkan of ajjeesu goota malee jechuudha. Ofii kan of ajjeesu hin qabu. Never ever dubartoonni keenya dhugaan sinitti waan sekoondiitti darbituuf hundi keenyayyuu aarii sekoondiitti darbituu lubbuu keenya irratti tarkaanfii fudhachuu hin qabnu. Jireenya keenya irratti never tarkaanfii fudhachuu hin qabnu. Isin bar har'a dhiira tokkittiif jettee gaafa of ajjeestu haadha kan kee yaaddaniittu obboleessa kan kee obboleettii kan kee isaan sin jalaa miidhamu sana yaaddanii dhiirri tokko yoo si hin taane yoo sin jaallanne waan barbaade yoo si miidhee deemeyyuu jechuudha. Dhugaa rabbii yoomillee gammadee hin jiraatu aarsaa kaffalaa jiraatu. Abbootiin amantaa maaliidhuun dhiirri tokko dubartii gaafa boossisee himimmaan dubartii yookiin dafqi dubartii dhiira tokko irra jiraate gammachuu fi nagaa fi tasgabbii hin argatu jedhu. Hin jedhamas immoo sirru. Saatii kanatti miidhamuu dandeessa, dhagaamuu danda'a, aaruu dandeessa. Garuu yoo dhiiste yoo obsite waan guddaa fuuldura kee jira. Namni si miidhe, namni nama miidhe milkaa'e malee galma hin ga'u. Kanaafuu ajjeesuu naqinaa dhugaa rabbii. Dhugaa kootii buufanuuf jiraadhu baay'ee si jaalladha gorsituu keenya. Hayyee shaadhati. Kanaas yaani namni hunduu rakkoo mataa isaa qaba. Addunyaan kun mataan isheeyyuu rakkoodha bakka. Kanaafuu hin ajjeesinaa dhugaa.
haati keessan sin jalaa miidhamti bu'aa haftii haga lubbuun ishee jirutti abbaan keessanis akkanuma obboleessi keessanis akkasuma tarii obboleettiin keessanis akkasuma malee ormaaf jecha of ajjeesuun no. Masii shaanxaan lama beerutti irraa Dubaayitti darbuun danda'ama. Wuddee waan ofii ka jettu hin danda'ama haadhu. Hin danda'ama. Kiiloo 23 yoo godhatte kiiloon 46 yoo sii cite hin danda'ama. Dabarfachuu dandeessa. Akka kana. Garuu rakkoo namaa rabbuma tokkichatu beeka malee jechuudha. Namni hundinuu fiizikaala namaa ilaalee foon ilaaltee waan baay'ee murteessuu dandeessa. Jireenya ilma namaa keessa immoo yoo gadi galtee ilaaltu waan baay'ee keessa jira. Jireenya namaa keessaa yoo baate jireenya kan kee yoo ofitti deebitee ilaaltu waan baay'ee keessa jira. Obsuun immoo dirqama jechuudha. Haga jiraannu yoo obsine waan hundatti baanu. Yoo waan hunduma haa hafu jenneeni haa badu waan bade haa badu waan hafe haa hafu waan ta'e haa ta'u yoo jennu imalli keenya fuuldura. Warra nu jibbaan itti agarsiisuu hin qabnu. Warra nu arrabsoon itti agarsiisuu hin qabnu. Warra bakka waa'ee keenya jiraachuu keenya jibbanitti nutis akka isaan jiraachuu isaanii jibbinu gochuu hin qabu. Waan gaarii goone dhiisnee. Dhiisneetu bira dabarree hojii keenya hojjetannee yoo jechuudha har'a zeeroorra jiraachuu dandeessati. Obboleessaan nyaatamu, obboleettiin nyaatamu, abbaa manaatiin nyaatamu, waa hundaan fira kooti jetteetti kennattee nyaatamuu dandeessa. Har'a garuu yoo har'a bakka jirtu zeeroorraa kaatan namni hin jijjiiramne hin jiru na amanaan waan an argeef jechuudha. Namni hin jijjiiramne hin jiru. Maallaqaan nyaatamee akkasin ta'e abbaa manaan na dhiise namni jettee of ajjeesummaa inni biyya namaa keessa. Hin barbaachisu dhugaa rabbiin isinitti himan. Ishi masii koonaaf xumurii lakkoofsa kee hin barbaadaa eessaan fudhadhaa. Qabadhu lakkoofsa kiyya Duwwaa 565 31 89 23. Wayyee gammee. Dhiiraaf jecha of ajjeesta mashaallah. Habibti ati yoo of ajjeeste inni tokkotti darbamaa maaltu dhiiraaf si of ajjeessiiseme? Jirta miti jira galata rabbii. Jira galanni isaan badeeni. Amma ofi namni seenuu barbaadanii gastii isinii erga. Gastii isin galcha rakkoon qabu. Amiin gammeetis walumaanuu waga jiraan. Masii lakkoofsa irra naaf deebisii ba'uu didee uddee. Pilaasii bukkee galchini kooddii Dubaayii galchuu qabda. Pilaas jettee 9 jettee 7 1 jettee achi booda 5 jettee 65 31 89 23. Duwwaa 5 65 31 89 23. Waatsaappii, teelegiraamii, imoo sanallee jaalladhu. Imoolee yoo uftaniin jechuudha. Dhimma hojii qofaan attaasuftu sin keessummeessa yeroo kamiyyuu. Isinii galee dhimma hojii irratti dafee aktiif ta'e isinii deebisa. Tokko immoo jechuudha zimuma jettanii bilbila argime jettanii namatti gaafa bilbiltu ani waan sorry bilbila narra gale. Hojiif ta'uu danda'a yoo uftee dhimma ufte qofaan attaasofta malee zimmi jettee bilbiluma argatte xurru yeroo gootan battaluma bilookii si godhan. Garuu akkana sagalee gabaabdoo yookiin barreeffama gabaabdoo masii akkam nagaa hojii kana kanaaf si barbaada. Hojiin akkana si bira masii akkam nagaa nama akkana biyya irraa naaf fidde gabaabuma jechuudha malee callimattanii isaa 24 illee bilbila namatti hin tuminaati.
masii gonaa buudhe akka tekstiin barreessa masiin ilaala. Tekstiin barreessi. Tekstii barreessa qitii uddee ilaalaan jira silkii kaanii. Waa'ee kootu singalcha, okay? Singalcha kan koo qabatta, kan keen qabadda. Gasti ergadhu. Tekstii keessoodhaan ergishii udde. Akka kana badina akkanuma fedhee isinitti deebi'a. Warra na barbaadan keessaan lakkoofsa koo isinii kaa'eera. Lakkoofsa yeroon immoo dhimma hojiif namni na barbaadu hundinuu qabachuu qaba. Turtii gaarii qabaadhaa. Isin jaalladhaa. Kabaja isinii qaba. Jiraaf jettu fooloo irraan qabdu keessan maal na dubbista? Keessan amma jechuudha eenyuati? Eenyummaa kan keen beeku. Tariin arrabsuuf taata. Tarii informationiin irraa fudhachuuf taata. Maal hin beekan? Nama jechuudha. Ilma namaa kana halaalatti dhiyeessan halaal. Isin galeemi? Asii hojii kalii wallee jira. Ijoollee durbaaf afaan beektii. Hojii kalii wallee yoon argisitti ni mashaadhe. Warni ginatti kenneera dhuga waaqayyoo masii hojii kalii wallee. Hayyee ishee daree yoon argisitti ni makalii wallee kana baay'een argu garuu. Kalii walleen piroosii qaba uddee. Ijoollee kalii wallee gaafa argituuni tarii namni hojii sana arge koomishinii barbaadu danda'a. Itti gaafatamummaan isaa. Kanaaf jecha ijoollee kalii wallee kanatti baay'ee rakkatu. Ijoollee kaansileeshinii qaban garuu haga ayidiin irraa jijjiiramtu ittiin faana dhaabbadha. Haga ayidiin isaanii irraa jijjiiramutti dirqama faana dhaabbadha jechuudha. Obsineet galatoomi galgala keessa uftii koppilingi gootaa mirgan ba'uuf ka'e. Haga kuma guutee natti miini kuma haga uunan ta'an haga kuma guututti. Qorrimu obsineet akkuma xiyya kanatti qorraaraa baana dhugaa rabbi. Olna galchii gasti ergadhu. Gasti ergadhu rakkoon dhuusin galcha. Tokko bilooksii godha akka addunyaarraa ofiisii bilookii akka jireenya si harkaa balleessi akka waan hunduu hireen kan kee harka saara taate bilooksii godha. Yuuzariin gubanataa si hordofa maal dubbatti maal jettetti si hordofa namni tokko kun gaariin dhugaara. Taaddee nagaa bulee dagalata rabbi akkam. Inaaffaadhaami. Obsineet ani hin beeku dhugaa rabbi. Amma nama wayii jechuudha. Giriyaadha. Dhiira sii jale. Dhiira innaa nagaa godha galata rabbii. Baga nagaa taate. Tanama bilookan inaaffaadhaa fi obsineet natti miidha. Nama yeroo dhaaroo nama kan hin bilooku nama na waliin haasa'uun barbaanne nama bilooka nama na arrabsu nama bilooka. Nama arraba baalagee waan badaa kana jedhu qofaan bilookan. Fi nama walitti bu'ee wal deddeebi'ee wal arrabsu waan hin barbaanneef nama bilooka nama akkasii.
Kanaan alatti ushumadhanii gararraa baay'ee jiruudhaan ta'anii nama ilaalanii maqaa namaa suuraa namaa maxxansuun kun gaariidha. Waan namni dubbatu yuuzariitiin nama hordofuun gaariidha. Feek akkam feekiidha jechuudha warroonni akkasii uumama keetiin feek. Siyela. Amma sa'aatiin 10:20 ta'e lafti reebbariitii amma gara hojii keenyaatti karaa kurri barraa ka'uu qabdanii kaa hojii hojjetu hojii keessatti cimuu qabdanii amma kunoo sa'aatiin kan godhuma taarti ani isinitti jira kan inni hojjedhu nyaata yerootiin nagaa bultee masii obsituu jira galata rabbii akka nagaatiiti yerootiin jabaadhu lubbuu ati dantaa isaaniitiin dantaa namaan qabu wuddee ani jireenya xiyya uffachuudhaan jiraachuudhaan jireenya nagaa barbaada nama tokko walitti bu'uun barbaadu namas dhabuun barbaadu namas loluun barbaadu ta'uu mana lolee iyyuu deebii deebisuu hin barbaadu ta'uu mana loluu deebiin deebisuuf maaliif jennaan hubadhee addunyaan kun bilaashii akka taate baree bura akkan du'u baree yoon du'e immoo waan hin har'a godhe akkan fudhadhu baree waa hunda dhiiseera nama arrabsuufis deebii masirriin deebisa deebii magaariin deebisa harki mirgaa kun harka bitaa hin muraa yeroo garii sii galee maaf harka koo kana murtettee ati immoo harka kee mirgaa isa si mure sana deebistee hin murtu kan murame sana hin ashagattee jechuudha madaa sana qoorfattee fayyifachuu yaalta. Kanaaf nama si arrabsus immoo ati immoo arrabsitee osoo hin taane gaarummaatiin gaarummaa gootee way jalaa callistee way waan gaarii deebistee hin mutu. Maaliif jenna waanuma nuti har'aa dubbatanii waanuma harki keenya har'a nuuf barreessitu borummoo aarsaan faffalchiisaa jechuudha. Kanaaf ani hagan jiraadhutti nama takka arrabsuu, nama takka walitti bu'u, nama takka xinneessuu, nama takka hammeessuu barbaadu. Ergisadha addunyaan kun. Feetu waggaa 10 ta'uu danda'a, feetu guyyaa sekoondii tokko keessatti kan achirraa sii katabamtee gaafa sekoondiin kan kee har'a guyyaa kan kee jedhame hin duuta. Yoo duute immoo waan atarra goote afaan atarrattiin dubbatte harkatittiin barreessitee nama arrabsite sanatu aarsaa si kaffalchiisa. Kanaafuu nama arrabsiinaa ani akka kootti nama arrabsu. Miidiyaa kana immoo yaa ogaa namni hunduun fayyadama. Sa'aatii firii keenyatti itti fayyadamuun dirqamaa waan fayyadamnuuf immoo beekuun keenya dirqama jechuudha. Anillee akka kootti galata rabbi ulfaadhaa yeroo gastii banaddus keessoonis namni badaa ta'e namuma akkan of oksitee deemtutu na arrabsa malee namni takkittiin namni gaariin yookiin namni sirriin arrabsee hin beeku. Galata rabbi. Obsineet kuma guutee koplinkiin. Ijoolleen dhimma hojii kamiifuu na barbaadan immoo keessaanii garuu dhiironni xiqqoo piroosisii qaba. Piroosisii sana hin tura. Turmaataan immoo naafaa xumuramu warri jettanii tureetuma naafaa xumuramu warri jettanii na dubbisaan. Obboleessaa ta'u, obboleettii haa ta'u, jaarsaa ta'u, waan barbaade haa ta'u isin keessoodhaan na dubbisaan. Piroosisii isaan sirreeffachuu qaban immoo obboleessi kee paaspoortii fudhateera taanaan dirqama COC barsiisiin. COC'n barsiisuutti COC'n sii bitama garuu guddiidha. COC'n ni bitama ግን guddiidhaan. Akkasii namni seenuu barbaadu nama tokko seensisee san booda nan bahani. Obsee lakkoofsa tokko barreessitee jirtu jaarsi maal biyya ormaatii godhaa lubbuu dubara haaraa fiddaa musliima yoo taate qofa. Jaarsi maal godhaa maali jaarsi namaa miti mokka? Jaarsi nama miti? Fayyadama ganamaan kaate maal gojii liiwiirra jirtame? Mozi. Wayyan.
Jirtaa soddaaho. Isabin ba engadda yu soddaan jechaan akaadeen nagaa dhabne. Eegar mi nagar fuulu marree kan jedhee inni kan nara dhugaa dubbachuu. Fuula inni kan dhibaatee. Maa Irra bu'aasa mi humaa lakka deemee malee. Takka irra. dubartii boosistee beektaa kanaaf namni dubartii boosisee irra hodhanii. Dhugaa'e. Dhuguma ammana odumana akkanumatti faayee mana akkanumatti baambaanan yaaddetta. Boosistee beektaman boosin. Dhoksaatti ba'uu dandeessi malee ani ija kiyya fuulduratti hin boo'in. Na dhoksuma sanatti isatti boosistee tarrarra basi dhorkuu danda'a. Dhibbaan jalatti birdi libsii namoo? No, atama fakkeenya jaalattee waan immoo jaalala qabsiistee waan immoo haqashee irraa nyaattee wayyoomsitee. Dhugaa dubbachuuf ani rabbi galannaa gawa kana namarraa dubararraa nyaadhee gara fuuldurallee goyyoomsine gara fuuldurallee goyyoomsu har'allee goyyoomsaa jiru. Maa baay'ee tokko hin gadda uftee anatu fide as geessisee natti jijjiirame naan hin jenne. Dhugummaadhu kinoo namni fayyee naqa kiyya na jalaa nyaate na jaallate amma birrii shan bakka hin dhaaban geesaa misikireeffa. No aggeeffadhu. Jaalalaan waliin turtanii garuu marra sobdee waan hin taane kennanan. Jaalalaan walii gallee fayyeedha waan tokko birrii caammaa tokko bitee kan jettee dhufu ta'ee jennaan. Already nani qophaadha amma dhugaa rabbii. Dhugaa gooftaa. Caammaa tokkoyyuu si bitteen beektu jechuudha. Caammaa tokko miti jaalala waliin turre nyaatan bitee fi beeka jettee naan yookaan waanuma barbaadde si galee jettee dhuftee jennaan. Ready bakka amma namni itti jedhaa. Mala kunala. Wal. Obsineetii aggeeffadhu. Aniyyuu birrii hedduu jira. Saaksii miti amma jireenya yeroo tokko sii galee. Dhugummaanu siin jedha baran. Eenyu asii fideree siin jechaadhaan ni faayee isiisallee. Bakka tokkoffaa kana fide tokko gimmaasha anuwaan gimmaasha mu'abbeekish rabbi galannaa ga'u si galee. Gimmaasha anuma already dhugaa dubbachuuf akka gimmaasha mu'abbeekiyya na gargaaree gaafa biyya kana dhufu si galee. Kaza kana baallaqa saammoo jedhee fi deebisee fi niyyuu sirraan qabatee jedhee jennaan. Faazoriimu. Sirraan qabee dhugaa. Inni mtuusin dhufee fayyeerraa maallaqaan qaba jedhee jennaan yaana gaafatu dhufee mataa isaatiin inni iyyuu jechuudha. Ati biyyatti maal hojjetteetu fayyamma maammadoon surreema tokko jijjiiruu kun ulfaata jedhu biyyatti maal hojjetteetu qaba. Hojiin qaba bara ogummaan biyyarraa dhufani masi. Hojiin qaba bara. Geetaan hojii ajaa'ibaan qabaani biyyumatti. Dhugaa rabbi. Jechuun sittani magaruu jechuudha. Si bilbilee sitti magaruu hojii ajaa'ibaan qaba barani biyyattuu. Walla. Hojjetaa mootummaadha. Hojjetaa mootummaa oduu hin taane bakka dalagaa sirriiwwan qaba. Dalagaa uumatti maallaqa gaarii argatanii qaba. Suppermaarkeetii. No. Sittini waraqina hin qabu. Tigreelloo. Ande maal jechuudha? Dirqama sila harkuma namaa harka dubartii eegaa oolla dhiiraan hin dalagannu. Walla. Habibi biyya iyyuu jiraattee jennaan deemi warqii qofforii amma isaatii kana warqii fayyuu birriitti nyaachaa jiran warqii yoo dhabu deemi kaasiraa dalagi walla harka dubartii deessanii dhugummaanu. Namni nu fides hin jiru gara fuulduraatti namni nu fidu hin jiru silaa immoo dubartii nu fidde jechuu isinii silaa. Dubartii fayyee biyya kana fidinaan jettu jiraatennaan gaafa biyya kana dhufu obboleettiin kiyyas 2,000 naa kennite diraama 2,000 naa kennite ishiidhaas miindaa jalqabaa akka fudhadhee funyaan jala laqabdee irraa fudhadhe funyaan jala namni fayyee irraa birrii biyya kana fidee fayyee irraa maallaqa qaba. Waa'ee tokko masii jaalladhu ka jettu situ filaa fi onka. Ifti koo masii mucaa shiyyoo fireeddii qaba biyya arabaatii maal taate itti baasine. Kolkollee tokko waan barreessitu of ibsiiti jechuudha. Konfidensii qabaadhu.
Profaayilii kee godhadhuuti kottu waa'ee koo haasa'e namni waa'ee koo haasa'u barbaadu. Amma fayyeen anaaf obboleessa koo xiqqaadha, okay? Sii ma jaalladhodha dayyuu si cazzala irribaa hamsoolaallee dhafatu barsireerree dhafatu ka'e. Hiriyaanuma nama si'aa namni gaafa asirratti xiqqoo kan wajjin odeessisu kan. Madda. Eebboo jirtu akkoo. Hiriyaanu si'a eebbaa masii fi namni masii mucaa shiyyuu bakka kana nagaa yookiin areeda qabu malee nagaa malee. Akkuma baanagee nama seetii gar namni tokko tokko. Mucaa shiisayyuu abbaan qabu ta'uu shuma fakkaata. Abbaan qabu ta'u. Maal fayyii abbaa hojjannaan sii baase garuu namni abbaa malee hin dhalatu kayyoo sana geessan beektu. Nagahee garuu jechuun mucaan sumatti ba'ee ani isaa moo rabbi na gargaaree nan dhalcha tokkicha hoo. Maal mucaa kee argitee garaan si raafamte moo? Godhoo mucaa qabaatee haadha kiyya bira godhatee dafnee dhabaasee haadha. Fayyee intini qabdamne miyuutii godhi nurraatii namtittii ganamee rabbi dhaba wayyaa. Ani qabu bar taammee koo jiisas loobiyyoo. Ani gurbaa taammee koo waan hin taane barreessin illee nas jalatti masiin mucaa guddaa qabdi jechuun dhugaa dubbachuuf nama jechuun nama dhimma biraa walirraa qabaatan achumarraan muraa malee asirratti masiin baruma isaatu maraatee hajamaa namni ajandaa barbaada. Dhugaasin jedhama si baru doo mucaa qabaadhee maatii kiyya kabira godhadhee akkatti gasnee dhodoo uffata faatii kuma kudhan ergi uffata binnaa fi daftara binnaa fi kuma kudhan erginaan jedhanii akkatti gasnee dhugaadha. Isa dhugaati. Baay'insof dabaayee gaafa mucaa qabaattan immoo ol baatanii mucaan qaban jettan maaliif jennaan? Dhugummaanu dasna jedhaan doo qabaadhee si galee. Anammoo obboleettii keenya xiqqoo takka xiqqoo waggaa meeqa 12 meeqa waan ta'e bituuf hin jaalladha si galee sirriitti hin jaalladha dhuma dhalafaa qabaadhee jechuun ananana guddisaa dhumiti qaba. Ananani armee kiyya kan guddisu armee kiyyaa guddisu. Waa tambayoonaa mucaama tokko gandaallee taatu jechuun forgeetii magooteellee jechuun ka mucaa qabdu fi shakkitu ati. Ani fayyaa dabar. An fayyaa dabar. Ni kikkimina. Nikiki padina kawan ramai. Wini. Instead the body is wara kada dam dunjur tu. Opsine ta gesani guys coupling ki goda faye zero raka samal ka bo follow gotan. Ingkana du. Ayyalan, iya. Sobin ba faye isi salle. Rukun sada. Jangan tokko ga biyya keessanii kaleessa mucaan sun jettee ni simbiratan arga faye biyyumatu duriyye jennan qilixidhaan jette. Na faye mun jette. Duga biyyatti duriyye miti jechuun duriyye jechuun walumaa gadi deema namni sana rottaale cikko durbummaa qabde baay'ee nama war. Walla. Nah, dhiirri sana qabamoo fayyee? Dhiirri. Kaana hin kaseeraan nu himi nuni baruu barbaanne ba. Dhiirri isa odoo hin taane dhiirummaa jedhama sii ga'e. Dhiirummaa jechuun bakka fayyaa kanumaa argee hin beekne. Ani jambananne jedhama sii gale. Kan ijji isaan agarre. Maa kuni duudhaa jedhama kaa? Duudhaa ija odoo hin taane mana diyaaspooraa kan hin agarre jechuudha masa magababa dubbii. Qe'ee diyaaspooraa dhaqee kan hin beekne. Ajaa'iba abbaan kee kun gaafa maaluma nama kofalchiisa maaloo. Qe'ee diyaaspooraa dhaqee kan hin beekne jechuudha sii gale. Kan akkasii jan qabodhama. Daandii diyaaspooratarra kan hin deemu. Dhiirummaa qaba kan jedhamu isa malee sii galee akka dubaraa isaan minaafni hin taane dhiirri tokko dhiirummaa qabaa minaamin kan jedhamu daandii diyaaspooraa dhaqee diyaaspooraa dhaqee kan hin beekne sii galee. Jechuun daandii karaarra kan hin deemne jechuudha moo? Jechuun amma safarri diyaaspooraa akkam dasnameedha. Safarri diyaaspooraa qe'ee diyaaspooraa margi jira. Giriin
Bishaan garaagaraa margi garaagaraa jira. Lafi tabbaan jiru hundi isaa wal qixxaataadha si galee. Daboo deebi. Ifaayyee maaliif garaan kukkuta nama nati. Ajaa'iba lakkaan ikkoo inni uumana gaasi siyaati lakka dubbii hin galchitutti durummaa. Maalan godhe. Cibattee obboleessa koo. No, ani gizee naasa jechuudha baasee masi akka